أهلا يا شهر الوحدة، أهلا يا شهر القرآن، أهلا يا شهر الغفران، أهلا يا شهر التوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إلمان رمضة جرجرت بقى جراتني ورون هور لفتوت حياة وروتو بي وندك يسنو ين حلف جولي كينيا بقى لفتني منك يسني سينا سنين جنجرة أنا دفاهين سنين جنجرة أكسما نمني من كان في حارة وتاتني سبسكرايب لايك كان لقني سنين جرا بوليين كيا حرسينا بريدو تكن قبدين فين جرا تورتي جاري كما سينا كينيا تاجين وصوهن إيرسن أني mucaa mana saniidhaaf hangafaadha jedha abbaan seenaa kanaadha. Ijoollee dubaraa shamarran yookiin dubartoota wajjin dhaladhe ani mana saniidhaaf tokkochaadha abbaan seenaa kanaadha. Akkuma beekamu ilmi namaa erga dhalatee guddatee waan isa barbaachisu haga tokko beekee achi booda gara bultiitti ce'a. Anis akkasuma gama bultii ce'uudhaaf dubartiin na barbaachisa yookiin intalan na barbaachisa. Ammas itti dabaluudhaan abbaan seenaa kuni naannoo keenya yookiin biyya an jiru sanitti dubaraa fi dhiirri tokko waliidhaaf galanii raasatti yookiin badhetti walii galanii maatiitti ergatanii maatiitu waliif laala yookiin maatiitu namaaf filataa jedha abbaan seenaa kanaadha. Akkuma naannoo keenyatti beekamu anas maatiin koo deemanii intala takka tan abbaa hin qabne ta haadha qofaadhaan mana san keessatti haadha qofa wajjidhaan guddate takka deemaniitiin akka naa kaadhiman naaf beellamanii jedha abbaan seenaa kanaadha. Haadhaa fi haadha kiyyaa fi obboleeyyan kee shamaraa gara mucaan yookiin intala an kaadhimadhu kan mana isaanii deemanii intala tana laalanii akka isheen jirtu deebi'anii naaf himanii jedha abbaan seenaa kanaadha. Haati kiyyaa fi yookiin obboleeyyan kiyya intalli kun intala miidhagduu, intala bareedduu, intala naamusa qabdu fakkaatti. Intala kana akka fuutu yookiin akka bultii wajji ijaarradhu na taasisanii jedha abbaan seenaa kanaadha. Akkuma haadhaa fi obboleeyyan kiyya natti himanitti anis onneen kiyya na rifata waa'ee isii kana akka waa ija kiyyaa argetti yookiin akka waa ofii kan kootii argetti waan natti himanitti baay'ee miira keessa galee akka jaalalatan mucaa tana jaaladhu na taasiseedha abbaan seenaa kanaadha. Haa ta'u malee mucaan kun yookiin intalli tun haadha isaatiif yookiin haadha isheetiif hangafa akkasuma quxusuudha. Abbaa hin qabdu, nama abbaa malee guddateedha, nama abbaa malee haati mana keessa guddisteedha. Haati jabduun bakka haadhaa fi bakka abbaalleef buutee kan guddistu hedduu jira. Akkasuma mucaan kun yookiin intalli ani bultiitti ijaarradhe kun akkasii guddatteedha abbaan seenaa kanaadha. Anis mucaa tana yookiin intala tana osoo hin argin jaaladhe. Haa ta'u malee ani hiriyoota dhiiraa kan naannoo keenyaa kan fira keenyaa qaba jedha abbaan seenaa kanaadha. Hiriyoonni kiyyiin kunniin waa'ee intala tanaa yookiin waa'ee bultii xiyyaa tana dhagaheennaan yaa hiriyaa kiyyaa yeroo ammaa kuni kan maatiin namaa laalu filannoo yookiin filannoo maatiidhaan hin deemini, deemi intala tana laali, intala tana baradhu, mucaa tana osoo wajjinaan bultii ijaariin duratti baruu qabaatta naan jedhanii jedha abbaan seenaa kanaadha. Akkasuma jechi isaanis dhugaadha. Anis jechi isaanii kana hubadhe jechi isaanii kun dhugaa waan ta'eef deemeetiin akka intala tana mana maatii ishee deeme intala tana laalu akka intala tana baree isheen illee na laalte anis ishii laalee yoo waliidhaaf taane akkasitti gara bultiitti akka ceenu murteesseedha abbaan seenaa kanaadha. Yogguun hubeellamanii gama maatii ishee deemee intala tana laaluudhaaf intalli tun akka haadhaaf abbaa akka amaatiin kiyya yookiin obboleeyyan kiyya natti himassanirra daran nama bareedu, daran nama akkatti olaalte ijji isii kana keessa laalte ija kanarraadhaan jaalala isii yookiin mi'aa isii irraa uftuudha jedha abbaan seenaa kanaadha. Iddoo takka nu qobsiisanii achitti manuma isaanii keessatti anis obboleeyyan kiyya dubaraa fi haadha kiyyaa fi maatii kiyya wajjin waan deemeef isaanii fi yookiin maatii kiyyaa fi haati intala tana bakka takka qubatanii anaa fi intala takka bakka takka nu qubsiisanii akka wal baruu nu taasisanii jedha abbaan seenaa kanaadha. Anis itti siqee naga gaafadhee
Erga nagaa wal gaafannee booda hanga daqiiqaa 5 waan nuuf eeyyamaniif maatiin daqiiqaa 5 nuu kennee waan nu biraa yaa'aniif daqiiqaa 5 kana keessatti haasofnellee waa haasaa hin quufneef anis wanuma ijoorraa gaafadhee isheenillee akkana gaafatu fedhii qabaa jedha abbaan seenaa kanaadha. Yaa kaadhimaatiyyaa ati amma dura nama jaalattee qabdaa meenaa fi mii jedhee oguu gaafadhu. Kaadhimaatiyyatun ija ishee kan lafa laaltee uumana jalaa dubbachuu didde ammallee ruma deebi'ee yaa kaadhimaatiyyaa hoo yoo nama jaalatte qabaatte yoo sodaa maatii keetiif yookiin sodaa haadha keetiidhaaf bultii hojii ijaarrachuu kan hedduu ta'e osoo hiriyyaa biraa qabdu yookiin osoo jaalallee kara biraatii qabdu maatiin kan kee dirqiidhaan yookaan sinaaf kennaa jiran ta'e natti himi jedhee gaafadhe jennaan mucaan tun yookiin intalli tun booyaana biraa deemte jedha abbaan seenaa kanaadha. Akkuma isheen booyaadhaan gadi gara balbalaatti gaggaragalteetti obboleettiin tiyya ija keessa ol dhufte maal gootee hoo maa bootti kaadhimaante jennaan bas akkanatti gaafadhe jecha kana jedhee gaafadhe jedhee jecha ishee gaafadhe san yogguu himuuf akkana jedhanii nama gaafatanii jettee naan lolteedha abbaan seenaa kanaadha. Anis jechama kana mucaata amma dura argine tan jechama kana gaafachuun hedduu waan na aarsee fi hedduu waan ofitti na qaanfachiiseef achi ba'ee gama mana keenyaa deemne guyyaa lammataa karaa intala tan itti argadhu barbaadee jedha. Karaan itti argadhu karaa biraa waan hin taaneef obboleettii kiyyatti moobaayila bitee moobaayila yeroo saniidhaaf sadarkaa tokkoof warra jiru bitee itti kennee fidiifi jedhee isheen illee geessitee fi kaadhimaa kiyya kanatti naaf kenniteedha abbaan seenaa kanaadha. Kaadhimaa kiyya wajji kanaan yookiin hiriyaa tiyya tana wajjiidhaan haasofnee isheenillee sodaa gaafa duraa san dhiifama na gaafattee anis dhiifama isii gaafadhee osuma kanaan jirru maatiin keenya akka dafnee bultii keessa seennu nu taasisanii jedha abbaan seenaa kanaadha. Maatiin keenya guyyaa beellamanii guyyaa nuu cidha wajjiidhaan raawwannu nuuf beellamanii guyyaallee murteessanii nullee gama cidhaatti yookiin gama cidhaatti seennee jedha. Osoo gama cidhaatti seenne ani mucaatiin hedduun jaaladha. Haga tokkollee wajjin haasaa hanguma ishee bira ga'uudhaaf yookiin isheedhaan akka jaarsaaf jaartii wajjin jiraannutti waan sardameef dafnee akka bultii wajjin seennu anis maatii kan koo duubaadhaan jarjarsee wajjiidhaan bultii ijaarannee jedha abbaan seenaa kanaadha. Akkuma bultii ijaaranneen halkanuma san gara biyya keenya sanirra gara biyya biraa sochoonee wajjiidhaan jaalala keenya dabarsuudhaaf qophiidhaaf kararra jirraa jedha abbaan seenaa kanaadha. Akkuma namni karaa deemu tokko nus bakka deemnu san geenyee achitti qubannee akka jaarsaaf jaartiitti wajjin jiraachuu erga eegalleen booda osuma kanaan jirru hiriyyaan tiyyatuun yookiin haati manaa tiyyatuun wagguu arrafu yookiin bakka arrafu haa arrafu eegaa silkii kan yookiin jawwaala kan yookiin moobaayilli kun harkarraa hin bu'u jedha abbaan seenaa kanaadha. Ganamas galgalas silkii isii kun harkuma ishee irra jira maaliin haasoftu ka jedhus yeroo tokko gaafii aanatti ta'u malee anis irraa deebi'ee hiriyyoota isii wajjiidhaan yookiin nama beektu wajjiidhaan haasoftii ana maaltu hinaaffa silkii keessa nagalchi jedhee irraaf qabaa jedha abbaan seenaa kanaadha. Osuma akkanaan jirru guyyaa 3 bullee jedha naannoo qubanne sanitti wal fuunee guyyaa 3ffaa keessatti gara biraatitti nu'uu socho'uuf jiru iddoo bashannanaatti akka tan jirtu achi deemuudhaaf nu'uuf qophii qabu. Haati manaa tiyyaatuun natti dhuftee yaa abbaa manaa kiyyaa hoo haadha tiyya akka malee dhukkuba mana warra keenyaatti yookiin mana maatii keenyaatti na deebisuu qabdaa naan jettee jedha abbaan seenaa kanaadha. Ani intala tana odda fuudhee guyyaa 3 keessatti maatii irraa fuudhee maatii deebisuun hedduu qaanyiidha. Akkasuma anis hedduu na ulfaatee jedha abbaan seenicha kanaadha. Isheen boottee dirqama maatii kiyyatti yookiin haadha kiyya biratti haati kiyya namalee waan hin qabneef isii tajaajiluu qaba dirqama jettee waan abbootteef anis waan jaaladhuuf imimmaa ishee san waa arguu hin dandeenyeef tole jedhee kara mana maatii isheetti ceenee jedha yookiin
deemsaadhaaf qophoofneedha. Abbaan seenaa kanaadha. Osuma deemnu akka tasaa ta'ee naannoo nuti qubanneef naannoo maatii isheedha. Karaa kana keessa sa'a 7 waan deemsisuuf gidduutti boqonnaa argachuudhaaf bakka tokkotti yookiin naannoo tokkotti qubachuun dirqama ta'ee jedha abbaan seenaa kanaadha. Osuma deemnu haati manaa kiyyaadha. Yaa abbaa manaa kiyyaa hoo an beelanna jira mee akkinaaf gootu hoo hoteela kanatti yookiin naannoo mana nyaataa sanitti akkana qubsiiftu achitti akka nyaannee hafuura baafannee karaa mana maatii kiyyaa deemnaa jettee waadaa naaf galtee jedha. Anis tole jedheeti karaa sanitti yookiin karaa hoteela sanitti konkolaataa keenya dhaabnee achitti duunnee karaa hoteelaatti waa nyaachuudhaaf hogguu nu ceenu isheenis deemiti nyaatanuu ajajji. Anis hagasii mana fincaanii seeneetiin meekaappii kee sirreeffadhee dhufa naan jettee na biraa deemtee jedha abbaan seenaa kanaadha. Isheenis gara mana fincaanii kuttee anis gara nyaata ajajuutti kutee jedha abbaan seenaa kanaadha. Nyaata ajajee bakka nyaataatti yookiin achitti keessummaa yookiin keessummoonni hoteela sanii bakka nyaataa nuu qopheessanii achitti anis isii eeguu yookiin haadha manaa kiyyaa kana eeguu jalqabee jedha abbaan seenaa kanaadha. Osuma takka jedhu lama jedhu haati manaa kiyya kun dhufuu diddee jedha natti gabba'uu diddee jedha abbaan seenaa kanaadha. Turtee yookiin daqiiqa 30 illee obsee sa'a 1 raatti obsee itti bilbilee jedha abbaan seenaa kanaadha. Yogguu bilbila irratti bilbilli isii cufaadha jedha. Ammallee ittuma deebisa cufaadha jedha. Osuma akkasitti eegu naannoo sa'a 2 ga'ee jedha abbaan seenaa kanaadha. Dirqama mucaantu eessa dhaqxe kan jiru anatti gaafii waan ta'eef barbaaduu hoteela keessa deemee ishee barbaaduu jalqabee jedha abbaan seenaa kanaadha. Mana fincaanii isheen hin deema jettee na biraa kutte san gurbaan naannoo san qulqulleessu namni bara asitti fayyadamuu naan ja'a. Isheen ammoo achi deeme naan jetti. An jidduu kanatti nyaanni na dhamaasee osoo walii gaffiigu silkii isiirra bilbilaa silkii isiillee hin dalagu. Isheen illee hin jirtu naannoo isheen na himtellee namni mana fincaanii naannoo sanitti fayyadamu. Dubbiin kun na dhibee walii gadi fiigee takka lamaadhaan hoteela san keessa barbaaduu eegalee garuu hin arganne jedha abbaan seenaa kanaadha. Osuma taa'ee kana yaada kiyyaan dhama'u yookiin yaadni sammuu keessa na garagalu yaadni tokko naa dhufee dirqama haadha kootti bilbilee waan kana himuu qabaa jedhee haadha kootti bilbilee haati kootis eessa dhaqxe mee bilbila irratti dhaynaan jetti. Anis oguurra bilbili isii cufaa jedha. Hayyimi ilma kiyya tasgabbaa'ii suuta jedhiitiin mee haadha isiitti bilbili haadha ishee sirrii dhukkubeetiin sardamtee deemitti naan jettee jedha. Ogguu kana haadha isaatitti yookiin haadha isheetitti bilbilu harmee koo akkam jirtaa hoo mee akkamsi jira fayyaa keetii sitti cabee hoo sii furee jira keessi dhukkuba akkamsi jira jedhee yoo gaafadhu ilma koo ani nagaya ani fayyaa kooti garuu maaltu na caba yookiin maaltu na fura jedhee gaafii as gargalchitee na gaafattee jedha soddaatiin yookiin haati haadha manaa kiyya. Anis bara kanatti jaartiin kiyya yookiin intalli kee isin dhukkubaa yookiin si dhukkuba naan jedhani kanaadhaaf isin gaafadhee jennaan haati yookiin soddaatiin tiyya sun lakkeen homaana dhukkubanii bara uddantallitii fayyaa argattee bara uddantallitiyya mana bultii yookiin bultii ijaarrattee ani fayyaa argadhe fayyaan jira fayyaan qaba ammas fayyaadha intalli kiyya hoo nagaa naan jettee na gaafattee jedha abbaan seenaa kanaadha. Yaa haadhoo koo intalli kan kee yookiin haati manaa kiyya kun amma bakka akkanaatti yookiin hoteela akkanaatitti achitti meekaappii sirreeffadhee dhufa deemi nyaata nuuf qopheessii kanaan jette yookiin nyaata nuuf ajajanii kanaan jette ani nyaata ajajuudhaaf biraa deeme. Isheenis meekaappii sirreeffachuudhaaf mana fincaanii seente garuu hin deebine bilbil isiillee cufaadha naan jedheeni ibseefi jedha. Tanuma keessa haati tun yookiin soddaatiin diyyatun eessa deemte
eessa dhaqxe bifa sodaatiin yookiin bifa rifannootiin na gaafattee jedha. Anis waan jiru itti himee achumaadhaa na as deebite mi'a fachoon itti bilbilee ilaala obsi anatu itti bilbilee ilaalee sii deebisaa jettee narra cuftee jedha. Ana immoo hedduu na dinqisiise. Haatis akkana jetti. Intalli yookiin haati manaa kiyya kun na dhukkube yookiin haadha kiyya na jala dhukkube jettee mana na baaste haati fayyaadha. Dubbiin kun waan na dhibeef anis hedduu dhiphadhee osuma taa'ee yaada keessa seenu ammallee yaadni koo tokko naa dhufee jedha abbaan seenaa kanaadha. Dirqama naannoo saniin kaameraa waan jiruuf dirqama kaameraa san laaleetiin haati manaa kiyya kun eessa akka kutte dirqama beeku waan qaba jedhee murteesseef itti gaafatamaa yookiin bulchiinsa hoteela sanii bira deemeetiin waan jiru hunda dubbadhee fi haadha manaa kiyya kan as keessatti na jalaa dhoksanii lubbuu ishii baasanii yookiin maallaqa na gaafachuudhaaf na jalaa fudhatanii deemanii jedhee waan yaadeef waan dhiphadheef dirqama kaameraa kana akkanatti mul'istu jedhee gaafadhee jedha abbaan seenaa kanaadha. Innis naaf eeyyamee sodaa fi gadda ani itti jiru kana waan argeef waan naaf eeyyameef anis waan haadha manaa kiyya kana fuudhee deemeen kana dirqama beekuu qabaa jedhee oguu laalu asuma keessaa osuma nu'u kaameraa kana keessa waan dhufuu fi waan darbu laaluu konkolaataan tokko konkolaataan dheeraan adiin lakkoofsi isaa bakka duwwaa jedhamu dhufeetiin dhaabbataa jedhe. Daqiiqaa takka keessatti yookiin daqiiqaa takka qofa achi dhaabbatee jedha konkolaatichi kun. Haati manaa tiyyatuun ofirra gad deebite kan mana fincaanii deema jette konkolaataa kana seentee deemtee jedha abbaan seenaa kanaadha. Eessa deemte laata dhiiroo? Osumaan an akkanatti dhibbadhu haatiin yookiin soddaatiin tiyyatuun natti bilbiltee yaa ilma kiyyaa hoo bar ilmoon tiyyaa abbeeraa isii kararra argiteetiin obboleeyyanii fi yookiin ilma addeeraa isii wajjiidhaan isii dhiistee deemte malee fayyaa jirti naan jettee naa deebistee jedha abbaan seenaa kanaadha. Akkamitti an abbaa manaa isii asin nagattee osoo eeyyama kiyya fudhan osoo jecha takka naan hin jenne akkamitti addeeraa isii wajjin yookiin abbeeraa isii wajjin deemte jedhee gaafadhee jennaan isheen siif haarawa kanaaf si beekuu dhabuu dandeetti tasgabbaa'ii amma sii bilbiltii naan jettee bilbila narra cuftee jedha abbaan seenaa kanaadha. Anis haati manaa kiyya kun yookiin konkolaataa kana fedha isheetiin waan seenteef gaafii haati naan jette yookiin jecha haati naan jette kun waan waliin harkaa fakkaachuu dideef dirqama lakkoofsa konkolaataa san beekuu qabaa jedhee namicha yookiin namticha achi keessa dalagu gaafadhee kan kaameraa natti mul'ise kaameraa keessaan lakkoofsa yookiin taargaa makiinaa sanii qabadheetiin itti gaafatamaa yookiin waajjira taargota irratti bilbilee gaafadhee jedha. Akkata isaa ta'ee hiriyyaan kiyya tokko achi keessa dalagaa. Hiriyyaa kiyya kanarratti bilbilee hiriyyaa kiyya kanaadhaan na gargaarii jedhee gaafadhee maal jennaanii osoo an konkolaataa oofaa jiru konkolaataan tokko duubaa dhufee waan natti bu'ee na jalaa miliqeef dirqama abbaasa isaa beekuu qaba jedhee obboleessa kiyya yookiin hiriyyaa kiyya kanallee sobeetiin akka inni abbaasa naaf himu taasisee jedha abbaan seenaa kanaadha. Innis akkasuma daqiiqa muraasa booda laalee naa deebisee jedha namichi yookiin abbaan konkolaataa sanii nama miidhu nama ajjeesu nama himannaan amma dura deddeebi'ee mana murtii dhaabbatuudha jedhee akkasuma gochoota seera alaallee kan dalaguudha. Wanni rabbiin jibbuu fi wanna namni jibbullee kan dalaguudha abbaan konkolaataa kun jedhee kanaafuu baga rabbiin lubbuu kee oolche naan je'eetiin konkolaataa naa cabuu ati fayyaa ooluu qabaatti naan je'eetiin naaf deebisee jedha. Garuu dubbichi konkolaataadhaa miti jaartii koo haadha manaa koo fudhatee waan deemeef ana immoo qaanfii yookiin qaanyiin na qabattee konkolaataa natti buusee jedhe malee haadha manaa kee fudhatee deeme jechuun hedduu na ulfaateedha abbaan seenaa kanaadha. Soddaatiin tiyyaa addeeraa isii wajjin deeme jetti. Waa isi ajaa'iboo immoo gaafa cidha kennaa haadhaa fi haadha manaa kiyya kana qofatu gama isaaniitiin yookiin gama maatii isaaniititti argame. Maaliidhaafuu haati manaa tiyyatuun yataamaa yookiin
abbaa hin qabdu. Haati ammoo haati isiillee yookiin soddaatiin iyyallee nam hin qabdu. Abbeeraan kunuyyuu eessaan dhufee anaaf gaafeedha. Irraan kan deebi'e gurbaan kun yookiin abbaa konkolaataa kanaa mujriima yookiin nama miidhu waan ta'eef kanaa ibsee hiriyyaan kiyya akkana jedhee waan na ibseef dubbiin iyyumaayyuu waliif fakkaattuu jedha abbaan seenaa kanaadha. Suma yaaddahoo ka'ee anis deebi'ee gara mana keenyaatti yookiin gara maatii kiyyaatti deebi'ee haadha manaa kiyyas yoo isaan na gaafatan bara kanatti abbeeraa hojiidhaan deebitii jedhee sobaa jedha abbaan seenaa kanaadha. Dubbachuudhaafis rakkisaadha, cadhisuudhaafis rakkisaadha. Tanuma keessa ayyaadaan dhama'ee yaadan dhibbachuu jira jedha abbaan seenaa kanaadha. Osoma akkanatti jiru gaafa tokko gaafa ajaa'ibaa wayiitu dhufee jedha abbaan seenaa kanaadha. Haati manaa kiyyaa kun kan dura bilbil isii cufaate narratti ofii isheetiin narratti bilbilee yaa abbaa manaa kiyyaa hoo yaa qaalii kiyya hoo bara akkanatti deeme ani abbeeraa kiyya wajjin illee hin deemne ani kan deemee wajjin jaalallee kiyya kan duraanii wajjiidhaan waan deemeef na hin eegine yookiin na hin soqine ammuma nikaa keenarraa buusii naaf ergii naan jettee jedha abbaan seenaa kanaadha. Dubbadheetiin mul'ifachuudhaafis rakkisaadha. Sababni isaas gara waajjira yookiin waajjira poolisiititti himachuudhaaf hiriyoonni kan koo achi keessa dalaganii wagguu dubbiintu ol baatiin maqanna bada cadhisuudhaafis osoo an akkanatti taa'uu haadha manaa keenarraa fudhatee deemeeni an jidduu kanatti dhiphina keessa yookiin dhiphina guddaa keessa jira jedha abbaan seenaa kanaadha. Irraan kanaaf ammoo maatiin kan koo addeeraa isaa bira deemteen yookiin addeeraa ishee bira deemteen beekan malee akka isiin na dhiisteetiin yookiin jaarsa biraa filatte namni tokko quba hin qabu. Garuu haati irraa dhalatte tun waa keessa yookiin waan intalli isii keessa dabarsite hundaayyuu beetti. Osoma beektu kana narra raawwatte irraan deebisaa haati tun yookiin soddaatiin tiyeetuun siisteema akkanaatiif fayyadamanii maallaqa guurratanii hattuudha malee nam bultiif illee ta'uu miti. Akkasuma nama intala ofii karaa hin taane irratti guddiseedha. Akkasiinuyyuu na sobdii jedha abbaan seenaa kanaadha. Na dhiistee deemtee osoo an jiru irraadhaan akka nikaa isheerraa hiiku yookiin nikaa isheerraa buusu barbaaddee jedha. Anis nikaa isii irraa buusaa hin jiru takkaa qalbiin nikaa irraa buusii gadhiisii naan jette. Inni biraa ammoo salphisiitiin addunyaa tanarratti naannuma keenya sanirratti ishee salphisii gadhiisii naan jette. Qalbiin tiyya bakka lamana jirti. Maaltu furmaataan dhaamsa obboleessa kennaati. Ani obboleessa kiyya sagalee tiyya tana dhageettillee waan hubattu natti fakkaatu. Haa ta'u garuu akka keetii kun fakkaata akka keetii kun baay'ee jira jedha. Yeroo ammaa wanni akka dhuunfaa kiyyaatti yookiin akka dhuunfaa hayaatiitti bultiin namaa walii jafa facaatuuf ilmi namaa kun dhaabbannoo dhabeeti. Isheen dubaraas isheen dheeraas sababni isaas osoo abbaa manaa qaban ija facaasuu osoo haadha manaa qaban ija facaasuun tun ammoo deemtee waa hedduun nama galcheeti. Kanaaf obboleeyyan kiyya kan bultee qabda hundumtuuyyuu isuma santu fokkataas ta'u bareedaas ta'u hiyyeessas ta'u dureessas ta'u isuma abbaa manaa keeti isuma haadha manaa keeti. Eessaaf ija facaastaa eessaaf walii gadi kaattaa. Walii gadi kaachuun kun deebi'ee qilirraa sigata. Asuma taa'ii achuma taa'ii isumaan jiraadhu isuma santu keeti isuma santu teeti. Kana beekisiin jedha nayyatti.